Mooraan masgiida Al-Aqsaa musliimoota biratti akka iddoo qulqulluu fi kabaja guddaa qabuutti amanama. Filisxeemonni iddoo duudhaa ganamaati jedhanii waan amananiif bakka kanaaf iddoo guddaa qabu, aarsaa guddaas itti kaffalaa yoo naga'aniiru. Warri Israa'el ammoo abbummaaf falmatu. Yihuudonni bakki kun iddoo qulqullummaa mootii Salomoon yookiin akka amantaa Islaamaatti Nabiyyullaah Sulaymaan ture jedhanii waan amananiif iddoo guddaa itti kennu. Yeroo dheeraaf bakki kun bakka wal dhibdee ta'ee tureera. Dhiigi hedduun itti dhangala'eera, lubbuu hedduun itti badeera. Ofii mooraan Al-Aqsaa maaliif iddoo wal dhibdee ta'ee yoo naga'e seenaan duuba jiru maal fakkaata? Viidiyoo kana keessatti deebii isaanii argattu. Handhuura magaalaa Yerusaalemitti kan argamu masjiida Al-Aqsaan tulluu argaaf nama hawwatu kan musliimoonni Al-Haram Al-Shariif jedhanii waaman irratti argama. Mallattoo magaalaa Yerusaalem Old City ka ta'e mooraan kun iddoo qulqulluu The Noble Sanctuary jedhamuunis beekama. Warri Yahudaa ammoo mooraa lafa hektaara 14 irra jiru kanaan Harha Beyt yookiin Temple Mount jechuun waamu. Masjiida Al-Aqsaan maqaa mooraa qulqulluu kanaa yoo ta'u iddoowwan qulqulluu fi amantii Islaamaa biratti kabaja guddaa qaban lama Dome of the Rock fi Al-Aqsaa yookiin masjiida Qiblii jedhaman of keessaa qaba. Mooraan kun jaarraa 8ffaa keessa ijaarame. Al-Aqsaan masjiidota gurguddoo addunyaa kana Makkaa fi Madiinaatti aanee iddoo qulqulluu sadaffaadha. Ergamoonni Rabbii Nabiyyullah Ibrahim, Daawud, Suleymaan, Eliyaasii fi Isaan addanitti Rabbiin kadhachaa turan. Musliimoonni akka amananitti ergamaan Rabbii Nabiyyu Muhammad Makkarraa gara Al-Aqsaa erga geeffamanii booda achirraa gara jannataatti geeffaman. Taateen kunis bara 620 keessa akka raawwate amanama. Warri Yahudaa ammoo mooraa kana Temple Mount jedhanii waamu. Isaan birattis mooraan kun iddoo qulqulluu fi kabaja guddaa qabu jedhamee amanama. Akka isaan dhugeeffatanitti mooraa kana isa jalqabaa mootii Salomoon yookiin Nabiyyullah Suleymaantu waggaa 1000 dura ijaare. Iddoon amantaa Yahudotaa yeroo lammaffaaf irra deebiin ijaarame bara 70 warra Roomaatiin diigame. Kiristaanonnis iddoo kanatti Yesuus yookiin Nabiyyullah Isaan hordoftoota amantii kiristaanaa barsiisaa ture jedhanii waamu. Garuu Al-Aqsaa eenyutu bulcha? Israa'el bara 1967 wayita biyyoota Arabaa ollaa ishee waliin wal waraantu Al-Aqsaa qabatte. Al-Aqsaa qofa osoo hin taane Yerusaalem bahaa fi kutaalee West Bank itti dhihoo jiran waliin fudhatte. Yeroo sanatti iddoowwan kunneen bulchiinsa Masrii fi Joordaan jala turan. Tarkaanfiin Israa'el fudhatte kun haga yoonaa sadarkaa idil addunyaatti fudhatama argatee hin beeku. Qaccee gosa Hashim yookiin Banii Hashim kataan mootummaan abbaa gonfoo warra Joordaan mooraa Al-Aqsaa eeguuf itti gaafatamummaa qabu. Mootiin Joordaan miseensota jarmiyaalee gargaarsaa Waaqfi jedhamu bobbaasuun mooraa qulqulluu kana eegsisu. Akkaataa waliigaltee Israa'elii fi Joordaanitti hordoftoota amantaa Islaamaa alatti hordoftoonni amantaa biroo mooraa masjidichaa seenanii kadhannaa geggeessuun dhorkaa ta'us Yihuudoonni amantaa Yudaayizimii hordofan nuufis iddoo qulqullummaati jechuun yeroo garagaraatti seenanii kadhannaa taasisu. Kanarraa ka'uun yeroo adda addaatti mooraa masjiida Al-Aqsaa keessatti poolisii fi Filisxeemota gidduutti hokkarri ka'aa tureera. Keessattuu ji'a Ramadaanaafaa keessa walitti bu'iinsi ni hammaata. Walitti bu'iinsi mudatu lubbuu namoota hedduu gaaga'a. Keessumaa bara 2021tti hokkara masjiida Al-Aqsaatti mudate sababeeffachuun Israa'el Hamaas wajjin lola guyyaa 10 geggeessitee ture. Bara 2000tti ammoo muummicha ministeeraa duraanii Israa'el ka ture Ariel Sharon miseensota paarlaamaa Israa'el wajjin ta'uun mooraa masjiida Al-Aqsaa daawwachuurraa kan ka'e Filisxeemonni mormii guddaa kaasan. Mormiin sun guddatee warraaqsi Second Intifaadaa jedhamu ka'e. Warraaqsi kun Filisxeemota biratti Al-Aqsaa Intifaadaa jedhamuun beekama. Mormii masjiida Al-Aqsaatti ka'een waan ta'eef. Akka xiinxaltoonni adda addaa yaada dhiyeessanitti Ariel Sharon yeroo sana mormituu ka ture mooraa Al-Aqsaa akka daawwatu gochuun Filisxeemonni aaranii waraana keessa akka seenan gochuuf kan karoorfamedha. Hordoftoota Ultra Orthodox keessaa ka ta'anii fi ministeera nageenyaa biyyaalessaa Israa'el ka ta'an Itamar Ben Gavir bara 2024 mooraa masjiida Al-Aqsaa daawwachuun isaanii Filisxeemotaa fi hawaasa muslimaa hedduu dheekkamsiisee ture. Itamar Ben Gavir Yihuudoonni bakka masjiid Dome of the Rock jiru yookiin Temple Mount deemanii sagaduuf mirga guutuu qabu kanneen jedhan keessaayi. Ammas yeroo haleellaan Israa'el Gaazaatti hammaatee jirutti qondaalli nageenyaa Israa'el kun mooraa qulqulluu kana seenuun waaqeffataniiru. Kun ammoo waliigaltee Yihuudoonni mooraa kana daawwachuu malee keessatti sagaduu hin danda'an jedhu kan cabsedha. Dubbi himaan pirezidaantii bulchiinsa Filisxeem Mahmud Abbaas gochi qondaala Israa'el kun daangaa kan darbeedha jechuun balaaleffataniiru. Hamaas ammoo weerara uummata Filisxeem irratti eegalan daran cimsuu isaanii agarsiisa jedhe. Waardiyyaa yookiin eegduu mooraa Al-Aqsaa kataatee Joordaan gamasheen gochi Itamar Ben Gavir seera idil addunyaa kan sarbeedha jechuun akka balaaleffattu ibsite.
Saudi Arabiyaan ammoo gocha uummata nagaa humnaan cabsuuf ministeera finxaalessaa ta'e raawwateedha jechuun gocha akkanaa dura akka dhaabbattu ibsiteetti. Waajjirri ministeera muummee Israa'el Benjaamin Netanyahu Israa'el waliigaltee musliimoonni qofti mooraa kanatti akka kadhatan iyyamuu fi kaan dhorku irratti cichitee jiraachuu fi gama Israa'eliin wanti jijjiirame akka hin jirre ibseera. Hamas haleellaa onkololeessa torba bara 2023 Israa'el irratti raawwateef akka sababoota ijuutti kan kaasu keessaa tokko Israa'el bakka sagadaa Filisxeemonnii fi musliimoonni hundi akka iddoo qulqulluutti ilaalan irra deddeebiin dhiibbaa irratti uumuu fi Yihuudoota leellistoota ta'an bakka kana seensisteetti kan jedhudha. Egaan daawwattoota keenya mooraan Masgid Al-Aqsaa maaliif akka iddoo wal dhibdee ijoo ta'ee ture irratti odeeffannoo isiniif dhiyeessinirraa waa akka barattan ni abdanna. Viidiyoowwan akkanaa argachuuf toora YouTube keenya subscribe godhaa jenna. Nagaatti.